yeroon gad deebi'u mistaataa fi wanni takka takka irraa beebee bulchiinsatti himee bulchiinsi waliin nuyaame tana booda isinis hin tuqinaadha akkana jee haasaa kiyya akkuma ijoollee takkatti bakka ati daa'imaa hin aarinii miira keessan galeen miira keessan galee waan hin jiru naa hubadhaa sanboodarra bakka hedduullee nan hubanne waan hin jiru. Uummanni warri kolleejjii pooliteknikaa magaalaa Galamsoo makiinaa Teslaa Saayibar Tiraakii asiin dura hojjedhe. Sababa taatee wayii takkaaf jecha xiqqishoo walitti mufannee turre haala bu'aa dhuunfaa isaanii fidanii. Sababa saniif jecha arraan tana makiinaa Teslaa Saayibar Tiraakii san haalan taane na jalaa ciranii balleessanii akka hin taane godhanii. Duba mucaa gartee karaa guddaa hojjetee akka Itoophiyaatti gartee kaabineen ganda keessaa tan gartee ilmoo if jala nyaattu akka bashoon ilmoo nyaattutti mucaa kanarratti gartee gudii biraa hojjetan jechuudha. Bakka daawwattan maratti nagaan salaaman rabbii kan onnee irraa burqeessin birahaadha qabu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Vision Miidiyaadha. Nammoo kan isinii waliin turti taasisu Diinaa Ol Ahmadii warreen miidiyaa kanaaf hariiratan sabiskiraayib godhuun viidiyoo nammoo namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jecha guyyaa irraan tanaa dhimma jabaa dhimma sadarkaa biyyaatti kaafamuu qabu kan kaabineen gara gadii dhiibbaatti gaggeessaa jirtu qabannee isinii daanneeti jirra hanga xumuraatti nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkuma beekamu viidiyoo cinaatti argaa jirtan kana sooshaal miidiyaa adda addaa irratti even miidiyaalee gurguddaa mootummaa biyya keessaa irratti illee agartanii jirtan jeetii yaada. Daa'imni isin agartan kun maqaan isaa Hambisaa Bashii Jaamaa dhalataa godina Harargee Lixaa magaalaa Galamsooti. Mucaan kun ijoollummaa isaa irraa rabbiin kalaqa dandeettii waa tolchoota kannee fi dandeettii isaa san fayyadamee makiinaa akka addunyaatti qaalii taate Teslaa Saayibar Tiraakii kan abbaan qabeenyaa guddaan Elon Musk abbaa qabeenyaa guddaan addunyaa kaampaanii isaa keessatti qofa hojjechaa jiru san Itoophiyaa keessa taa'ee sanuu magaalaa xiqqoo ka Galamsoo san keessa taa'eeti waan kana hojjete jechuudha. Akka biyya teenyaatti dargaggoonni akkanaa kan kalaqa jajjabaa akkanaa qaban baay'eedhaa miti. Dhiheenya immoo namoonni tokko tokko daa'imman akkanaa hojiiwwan kalaqa adda addaatiin lafa kaa'aa jiran. Fakkeenyaaf dargaggeessi tokko kan agartanii jiraatan taate kan diroonii shaahid hojjete jechuudha. Diroonii Iraan kan ajaa'ibaa hojjete Itoophiyaa keessatti gartee akka ajaa'ibaatti yaalii taasisaa ture. Amma hanga tokkotti milkooyteef illee argaa turtanii. Isaan san keessaa amma dargaggoota kalaqaa san keessaa mucaan daa'imni Hambisaa Jaaniin kun nama tokko jechuudha. Mucaan kun akkuma reefu isin kaasee ture iddoon dhaloota isaa magaalaa Galamsooti. Kutaa 10 barataa waan ajaa'ibsanii ta'u daa'ima kutaa 10 barateetiiti makiinaa qaalii akka addunyaatti gartee even Ameerikaa biyyoota gurguddatan keessaa makiinaa muraasaatu jira. Asi jettee gartee makiinaa tan amma ogaa kaampaanii Teslaa irraa bitattu if dura jechuun maallaqa kafalteetis yoo jedhamte malee akkanumatti akka makiinaa taaniitti magaalaa dhayitee akka nama horii jallaa bituutti maallaqa achi kante waan as bittuu miti makiinaan tun makiinaa akkaan qaalii tan teknooloojiidhaaf gartee wantoonni isii irratti hojjetaman hundinuu artificial intelligenceedhaan hojjetamtu jechuudha. Hinjirtu biyyootuma addunyaa gurguddatan keessaa muraasaatu jira. Makiinaa sanni hojjete mucaan kun. Barataa kutaa meeqaatti isin hin jee barataa kutaa 10. Duba mucaa gartee karaa guddaa hojjetee akka Itoophiyaatti gartee dhaabbanni kalaqa biyyaalessaa kan federaalaa mucaa kana waamicha taasisee fi kaantiibaan magaalaa Finfinnee hojii isaa ilaaltee waamicha taasiftee fi akka Oromiyaatti illee gartee hojii isaatiin dorgomee tokkoffaa bahee ittillee gartee badhaafamee ture kana kaabineen ganda keessaa tan gartee ilmoo if jala nyaattu akka bashoon ilmoo nyaattutti mucaa kanarratti gartee gudii biraa hojjetan jechuudha. Mucaan kun akkuma isin argaa jirtan kana magaalaa san keessa taa'eeti sibiilota adda addaa matoora gartee duyduqee irraa hin makiinaa tana hojjedhee jee. Ifiif oofa makiinaa tana makiinaan tun ajaa'ibaa isinitti taatu hanga Adaamaa ittiin deeme Harargee irraa ka'e. Makiinaa gartee inni kanumatti oofu intalli ishee tana sitti fakkaatin makiinuma dhugaa sana makiinaa jabduu. Makiinaa tanaan gartee hanga Adaamaatti deemee agarsiisa adda addaa irratti hirmaatee miidiyaaleen biyyattii gurguddoollee dhufanii mucaa kana intarvii godhanii cimina isaa dinqisiifatanii ammaallee gartee dorgommiiwwan gurguddaa akka biyyaatti qophaa'an irratti hirmaachuudhaaf nama qaadhimamee jiru jechuudha. Mucaan daa'imni xiqqaan kun dargaggeessa jechuudhaaf illee dargaggummaa sana kun immoo mucaan kuni duuba mucaa kanarratti waan hojjetamee mee afaanuma isaarraa waan dubbate viidiyoo isaarraa haa dhageeffadhaa. Ayya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akami nagaa fayyaadha. Ani Hambisaa Bashii Jaamaa. Warri nan beeknes na bara kalaqaalee garaagaraa hojjechuudhaan kan hin beekamu. Akkuma beekamu asiin dura kalaqaalee baay'ee hojjedhe arraan tana wanni jechuudha dhufe ummanni warri kolleejjii pooliteknikaa magaalaa Galamsoo makiinaa Teslaa Saayibar Tiraakii asiin dura hojjedhe.
sababa taatee wayii takkaaf jecha xiqqishoo walitti mufannee turre haala bu'aa dhuunfaa isaanii fidanii sababa saniiti jecha arraan tana makiinaa Teslaa Cyber Truck san haalan taane na jalaa ciranii balleessanii akka hin taane godhanii haala viidiyoo irratti mul'atu kanatti taasisanii jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana sheer godhaatii qaama dhimmi ilaallatu qaama gartee kalaqaa federaalaatii fi kalaqaa Oromiyaa biraanis naaf gahan isiniin jaa uummanni Oromoo guutuun sagalee naaf ta'a. Har'a ilma keessan abdii biyyaa ta'uudhaaf ol guddachaa jiru kalaqa uummata kiyyan gargaaraa uummatni kiyyan fayyadaa je'ee jiru har'a isaan haala kana irratti dalaganii haalan hamilee kiyya cabsanii jiran haalan nama mufachiisanii jiran. Abdii Itoophiyaa abdii Afrikaati. Dargaggeessi akkanaa kan ijoollummaa tanaan osoo waa takka hin baratin ifin gartee yuunivarsiitii gurguddoo dhaabbata teekinooloojii dhaqee barachuu miti mucaan kuni teeknikinaamoo agartee iddoo teeknikaa tan ganda keessa jiru takka akka magaalaatti jirtu keessaa hin baranne mucaan gana barataa kutaa qoraniiti. Umrii tanaa mucaan kun makiinaa qaalii tan hojjetee tana duraas makiinaa marsendiis hojjetee jira baay'ee makiinaa tana qofaa miti argaa jirtan viidiyoo suuraa irratti. San qofaa miti makiinaa ammallee iskabaatara loodara makiinaa hedduu gartee dizaayinota xiqqaadhaan hojjechaa ture. Nama rabbiin dandeettii kalaqaa guddaa kanneen jechuun mucaa kana. Amma akka inni afaan isaa irraa himatutti makiinaa qaalii tana duraa cabsa mucaa kana dura. Mee gurra keessan dhageessanii sababni gartee immoo makiinaa tana duraa cabsaniif maali? Dandeettii tanaan kalaqa kee kanaan addunyaan guutuun si bartee jirti. Namoonni adda addaa biyya alaa irraa akkanasitti bilbilanii gartee si dinqisiifachaa jiranii yoo ati gartee si wajjin taanee sagantaa xiqqoo tokko qopheeffannee maallaqa guddaatu nu bu'aa maallaqa san gartee irraa buufanneeti warri teeknikaaf kanninee teeknika waggaa sin joogaa ni beektanii maallaqa san irraa buufanneetiiti makiinaa keessii gadhiisnaa naan jaaniitiiti makiinaa adaamaa dheeyxee silaa ani dorgommiidhaaf gara finfinneetti affeeramee itti finfinneetti waliin deemuu qabu sababaan makiinaan tun goommaan sii dadhabee jira goommaatti naa bitaa jeen na didanii makiinaa biraa irratti fe'anii makiinaa xiyyaa mataaraa fidanii mataaraatti natti bilbilanii hoottu mataaraa geenyaan jaanii halkan sa'a kudhanii adaamaa irraa ka'ee mataarratti turfee jee. Mucaa kana afaan kiyyaan dubbiseetiin jira kunoo dhageeffadhaa waan asirratti dalagame. Maaltu sirra geeti viidiyoo san waraabdee bulchiinsa magaalaa Galamsoo keessatti bakka hojii keetii maaltu sirra geenyaan viidiyoo san waraabdee uummata kanaa ifa godhe amma nama 1600 taa'ee si daawwatu jira. Jalarraa kaastee maqaa kee itti himtee maaliif akka wanni sun sirratti nu ibsuu ni dandeessaa? Isin ibsuu ni danda'a. Ani maqaan kiyya Ambisaa Baashiitiin jedhama. Godina Harargeetaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo ganda daadhii galaanatti kan hin daladhee guddadhee ijoollummaa kiyyarraa kaasee waa'ee kalaqaatiin hojjedha. Ture akka tasaa ta'ee bara dabre waggaa 2 dura makiinaa meediin Itoophiyaa itti xiqqoo takka tan nama 2 baattu motorsaayikila irraa maarshii duubaa 4 itti godhee ka duraa 5 itti godhee dalage. San booda warri bulchiinsaatii fi hawaasni magaalaadhaa deeggarsa naa godhanii turan. Achirratti warri kolleejii poolii teeknikaa magaalaa Galamsoo waada naa seenan maallaqa qarshii 50,000 fi iddoo yeroodhaaf itti hojjedhuu fi meeshaalee sibiilota achi keessatti argamutti akkam fayyadamu naayyamanii turan. San booda makiinaa Teslaa san dalagee dorgommiidhaaf akka Oromiyaatti kolleejonni dorgomuudha hirmaan. Achirratti yeroon hirmaaddu qabxii ukkulii finneeti sababa naan wanti takkaaf deemeef bakka san hin jiru ture yeroo isaan nu madaalan. Amma daalamee qabxii nama tokkoffaa fi anaaf inni walirra binnee lammaffaa na godhanii san booda akka gartee agarsiisa Adaanachi faan qopheessan tokko irra deemnu nu hayyaban. San booda warri kolleejjii magaalaadhaatii fi godina Harargeetaa kun baasii amma Adaamaa keessatti deddeemaa turre makiinaa saniin gommaa itti bitaadhaan jennee deemna karaa Finfinnee. Innaan inni ammatti gommaa itti bituu hin dandeenye naan jedhan ayyee fiinee hageessinuun jeen. Makiinuma teessanii Finfinnee deemuu kaatan? Ishiin deemuu kaane. San booda hin ta'uu naan jedhanii beekte ayaa maal wayyaa innaan yeroo sana bakka mana siree qabadheetiin ciise. See galgala sa'a 3 moo 4tti makiinaa fe'an warra biiroo carraa hojii duubaa fe'anii karaa mataaraa gadoo bitanii achi seeguu jirraa dafii kottuu naan jedhan. Halkan irraa sa'a 10 itti dhaqe. Innaa gisee Galamsoo buufnu wanti jedhan waan takkaa namni hin dhaga'e waan nama qofalchiisa. Itti gaafatamaan poolii teeknikaa magaalaa Galamsoo maal naan jee
bakka amma maqaa keetiin qophii takkaa qopheessinuu jee kazaan warra biyya alaatii fi warra biyya keessattis irratti hirmaachisnee bulchiinsotas irratti hirmaachisnee sanboota ati makiinaati fudhattee baataa. Hayi. Ana siin dura kolleejjii mootummaan akka kalaqa tokko jajjabeessituu fi akka kalaqa tokko utuutuufi ani bari injeen mataa kiyyatti waan isin gargaartanii waggaa takka dalagu ifiif gargaaree osoo nam tokko nan gargaarin waggaa lama keessatti sadii qasaniin dalagaan jeen makiinaa xiqqoon dalagatana eenyuttu na gargaareen jeen yoo nam tokko saabbaan kiyya gartee waan takka takka namoonni ijaan malee jeenitiin hin ta'uun jeen waan kana goonaa miidiyaa irratti isin baasaan jeen sanboota irra ni dhiisanii isaan alaala bisa isaan makiinaa wanti sirraa qabanii fi waa qopheessanii waa jalaa buufataniitti makiinaa sii kanneen uffadanii. Akkas naan jaan. Maallaqa haga takka isaanis baasanii anis itti baasee namni irrattis naga gargaaranii jira. Sanii kolleejjiidhaaf irraa maallaqa wanti goone sanboota makiinaa qabattaa naan jaanii beekte lakkii wanni kun hin ta'uun jeen. Ennaan bakka makiinaa nuti fudhannee jirraa jaan animmoo dhimma makiinaa tana an fudhadhee isin fudhatteetti hin jiruun jeen. Makiinaan tun deemtee aadala hedduu ummanni gartee itti fayyadamuun jeen maaliif ho'attan ani ishiin tana ergan dalage lafee cinaacha naa taati jeetiin jeen. Sababni isaa yeroo ishii ummata tajaajiltu arge daran jajjabaadhee waa haaraa kireet godhu irratti waan hin dalageettu ummatni itti tajaajilamu jira jee haalan bakka jabina naaf taatiin jeen. Sanirratti xiqqoo walitti qirjan. Sanboota leenjiidhaa fi dorgommiilee adda addaatiifin deemuu ture. Yeroon gad deebi'u mistaataa fi wanni takka takka irraa beebee bulchiinsatti himee bulchiinsi waliin nu yaamee tana booda isinis hin tuqinaadha akkana jee haasaa kiyya akkuma ijoollee takkatti bakka ati daa'imaa hin aarinii miira keessan galeen miira keessan galee waan hin anjoo naa hubadhaa. Sanboota irra bakka heddullee nan hubanne waan hin anjoo ittiin ijoollee maddeensaa bakka waliin nu araarsatuma dhiifama gaafadhu arrabooda kolleejjii dhaqii dalagii naan jee san dura immoo sababa sanitti wal qabatee giseen kolleejjii ammaan dhaqa ture erga walitti qirjanne akkan kolleejjii hin seenne na godhan yeroon dhufe ati dorgamtee jirtaa naan jee hordiyaan kolleejjii tan akkan seenne. Hay maaliif boo an as keessaa bar waa hedduun qaba makiinaan tiyyataniin dura dalagees as keesseerti taniin booda dalagees as keesseerti meeshaa ishirraas taniin baase makiinaa taan irreerti maal eenyu siin jeenna sintaayyoo naanaan jee bakka uggusaniin dhiisee deeme. Yeroon ammas wanti kanaaf leenjii wayii takka Etiyoo Chaayinaarran ture Finfinnee. Mee bakka sanatti osoo taa'anitti cin dabarree makiinaa Adaamaarraa gara Finfinneetti ol baanaati goommaatti bitaattee turtee mee? Yeroo Finfinneetti ol baatan sagantaatu sun eegu jira moo maaliif Finfinnee dhaquu feetan? Warra carraa hojii uumuu fi ogummaa Itoophiyaatii fi akkasuma daanessa abeebee baattu isaan santu qophii wayii naa qopheessan. Sanboota waa hedduu kalaqaalee Oromiyaatii fi federaalaa hedduutu walitti achi qabame. Duuba makiinaa gara Finfinnee googamtu maaliif gara Machaaraa gad deebisan makiinaa biraarra fe'anii? Akki isaan wanni isaan akkas godhaniif qophii qopheessinee achirratti maallaqa walii qabnaa jedhaniiti. Asiin dura makiinaa xiqqoo sanirratti bulchiinsi qophii naa qopheessee achirratti namni hedduun naa dawwalee alarraa illee si gargaaraa naan jennaan ayilakkii an fayyan qaba gargaarsan barbaaduu nama hedduudhaan hin jee sanfaa laalaniiti bakka waan kana hoo goone waan guddaa takka irraa wanti ni jennaa jedhanii isaaf itti aanan isaa wal mari'atan. Sanirratti hagad deebisan. Ayyee tattee aantu sanoo tanii carraan biraa bee tanii si dhaabsisan. Sanboota ammallee yeroo sanboota ergallee hin jirraa dhufe OBN dhiyoon tana dorgommii wayii qopheesse. Jimmatti qopheessanii sanirratti warri Oromiyaa naa dawwalee ture. Hayyeen dhufaa leenjirran jira galamsoo giyeetiin deebi'aa giyeetiin asiin galamsoo dhufe gizeen dhufu makiinaan adda faffaca'uu jirti. Boo maaliif waan kana akkana gootanii jeen warra facaasaa jiru kanaan ennaan inni nuti ajajamneetiin hanjaan nu beekta ajajamtoota eenyu isin ajajesin taayyoo hayi bakka haalaan bitaana galte warri bulchiinsaa si quba qabaannaa nuuttu gartee tana booda waa'ee kan keetiyoonni ijaa sa'a feetetti qoltu dalagii naan jaan waraqaa takka tanin dhiifama sintaayyoo kun maali ga'een isaa itti gaafatama gurra keessan dhageessan sababoota itti gaafatama kolleejjiiti haala siyaasaa biyya keenyaatii wajjin wal qabsiisee waan hedduu
gaafachuurraa of qusaddeetiin waan hanqa kana gartee irraa dhageeffadhee maaliif mucaan kun nama biyya keessa jiru haala nageenya biyya teenyaa ni beektanii akkamitti akka gartee kaabineen mataa qulfiidhaa dhaloota lafaa ol deemu manguddoowwan dubartoota adamsaa jiran ni beektanii saniif jecha waan hedduu gartee gaafachuurraa of qusanne mucuma kanaa gartee waan rakkina isaa kana gara siyaasaatti faatti fayyadamanii beektaa miidhaa namarra geessuu danda'an ni beektanii saniif jecha hadaraa qaamni dhimmi ilaallatu mucaa kana rakkina isaa kana furaa daa'ima kichuu lafa ol deemu kana hamileen cabsina muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad akka jalqaba gara aangoo dhufeen wanti irratti xiyyeeffate ministeera kalaqaa kana artificial intelligence dha wajjin wal qabatee waan hedduu gartee biyyattii keessatti akka hojjetamu irratti xiyyeeffatee dalagaa ture dargaggoonni kanaa kan amma lafaa dhufaa jiran kuni lafaatii isaa san keessaa takkaa jechuudha dargaggoota kanaa kan lafaa ol deemaa jiru kana duba osoo sadarkaa muummicha ministeeraa xiyyeeffannoo irraa kan namtee akkasitti irratti hojjetamaa jirtu kaabineen gara gadii tan gartee hanqa mucaa kanaatu dandeettii hin qabne ifin warri silaa dhaabbata teeknikaa san barsiisuu mucaa kanarraa waan hedduu barachuu osoo qabanii daa'ima kana harkaa makiinaa san fuudhanii caccabsan qarshii xiqqoo takkaa bichaa beekaman guddaa miti waltajjiin isaan qopheessanii jaan baree waltajjii guddoo finna qophaayitu miti bar achumatti qopheessanii uummatuma naannoo san jirurraa gartee qarshii 150 walitti guurratanii waanuma xiqqoo sanii malee wanti guddaan gartee isaa mucaa kanarraa barbaadanii jirtu waan xiqqoo saniif jecha makiinaa mucaan kun itti laffee hojjete sadarkaa sanitti harkaa cabsanii balleessanii mucaa kana hamilee cabsanii hundi keessanuu baga dhageessanii qaamni dhimmi ilaallatu mucaa kanaaf furmaata kannaa tan biraa ammoo abbootii qabeenyaa biyya teenyaatii fi namoota beekamtii qabdan nama akkanaa kana wallaahi addunyaan osoo agartee irratti wal fixxi mucaa tokko qiyyaatan taate dargaggeessuma xiqqaa akkanaa kana Tigraayitti waanuma meeshuma caccabaa agartee lafa jirtu tanarraa walitti guureeti sibiilaa fi laaskita waan adda addaa irraa uffata dizaayina mataasaa kalaqe uffata inni kalaqe saniif jecha Ameerikaa geessanii maallaqa miliyoona meeqatti investi godhanii namoota akka addunyaa beekamtii qaban gartee warra boksiitii isaa ta'u taphattoota kubbaatii isaa taatu namoota beekamaa hundaa wajjin wal qunnamsanii mucaasan amma I think Ameerikaa jiraachuun dhabu yeroo muraasa keessatti mucaan sadarkaa sanitti kan akkasitti feemasee jiruunsaa irraa jijjiiramtee amma akka inni gartee kaampaaniiwwan gurguddaa Ameerikaa keessa jiru wajjin waliigaltee godhee hojjetee jijjiiree jireenya isaa biyya isaa jijjiiru carraa kana meefi jira daa'ima akkanaa kanarratti yoo hojjetame akkanaa kana amma san uffata waan gartee ni jira miti faaya qaamaa kana hojjete kun ammoo waan teknooloojii gurguddaadha wanti mucaan kun harkaa qabu abbootiin qabeenyaa mucaa kana gartee ifiislaa ifitti qabanii waa inni barbaadu deeggaran ifiifuu irraa miiliyoonara ta'uu danda'an dachetti biliyoonara ta'uu danda'an jechuudha nama kalaqa akkanaa kana qabu kana silaa jajjabeeffatanii namoonni beekamtii qabdaniis mucaa kana beeksisaa ol baasa ganda keessatti deemee gartee kaabineen aanaatii fi kaabineen godinaa taphachuun qabdu mucaan kun sadarkaa federaalaatti dhimmisaa kan silaa haasa'uu qabdu isinii galee saniif xiyyeeffannoon guddaan irratti itti kennamee mucaa kana irratti hojjechuudhaaf feesa anillee akka dhuunfaatti gartee hanga tokko qunnameetiin jira ammallee baallama waliin qabaddeetiin jira dorgommiitti aantu irratti gartee bu'aa isaatii fi wantoota isaan ja'a mulaaleetiin isumaa fuulaan gartee gad dhiheessee isinii wajjin kallattiidhaan wal agarsiisuu ta'a viidiyoo tan shirshir godhaa qaama dhimmi ilaallatu biraan naada qabaa isiniin jaa warreen sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godhaa nagee rabbii keessanaa jiraadhaa.